Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaallatamtoota chaayinaa ayyaantu sallaa jedhamee argamte nagaan koo bakka jirtan isin haa qaqqabnu isiniin jedha guyyaa har'aa keessummaa ta'e qabatee gara keessatti jira. Egaa kan keessummaa kana wantoota baay'een gaafadha. Sagalee jiruuf nu uffata asii jennaa tokko sagalee bakkiin asitti jira. Iddoo wayii keenya jirra ijaa ta'e fuudhan isiniin jedha. Kanaafuu keessummaan kun eenyu akka ta'e gaafii maalii akkan gaafadha. Obsaan dhaggeeffadhaa obsaan dhaggeeffatanii kan yaada keessatti isaaniif komentii godhatti nu barreessuu hin dagatinaan isin jedha. Ani oduu isinitti hin dheeressu karma keessummaa kootii isin dabarsa. Keessummaa koo maqaa isaanii isinitti naqee gaafa nagaa isin jedhee achiin jedhe tokko tokkoon gaafii ani gaafatu gaafii baay'eedha. Gaafii ani gaafatu keessatti haala biyyaa wal qabatee haala jireenyaatiin akkasuma qaala'insa jireenyaatiin akkasuma immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa namoonni wal baran dhiirota bira maal akka jiru waan akkasii kanan gaafadha. Egaa tokko tokko gorsanii dhaggeeffatan beekumsa adda ta'e waan argattan jedhee kan abdii qaba. Kanaafuu viidiyoo kana yoo isinitti fayyadaman sheer gochuun dagatina. Warri isinitti tolu laayikiin baay'ee nama barbaachisanii beektanii jajjabinni keessan illee na biraan atiin isiniin jedha. Egaa kaakara keessummaa ta'e isin dabarsaa maqaa keenyee maddu keessummaa koo odeeffata beeku maqaa keenyee maddu achuma fayyaa kaakara. Nagaan Waaqayyoo keessaniif baay'ata. Ani maqaan koo Faarfadhaa Tamasgeen Kabbadaan jedhama. Iddoon tajaajilus magaalaa Awaash Malkaasaa waldaa Bokkoo Wangeelaati. Kanaaf guyyaa har'aa kana koleektiivii ayyaantu wajjin haala kanaan akka waliin turruuf carraa akkasii argachuu kootu guddaan gammada. Waaqayyo bara keessa na eebbise. Isheenis hojiin ishee nagaa ammaatti hojjechaa turte beektu hojii ishee irratti waan baay'ee babbareedu waan kiristaanaaf barumsa ta'u waan baay'ee dabarsaa jirti. Kanaaf anis immoo guyyaa irraa kana carraa argatee haala kanaan ishee wajjin haasaa taasisuuf baay'een gammadaa waaqayyo isin eebbise. Jalateen guddaa isaa ta'a egaa kallattumaan kara gaafii biyyaa kan jedhamu gaafii koolii maaliiti yeroo baay'ee qaala'insa jireenyaatiin kan qabate irraa kan ta'e namoonni kara biyyaa illee deebi'uu illee baay'een sodaatu namni anaanillee dabalatee yeroo baay'ee rooma qaala'insa jireenyaa haasofnaa jireenyi baay'ee guddaa akkas jennee haasofna garuu warri biyya keessa jireenya akkamii jiraachaa jiranii Tole waaqayyo si haa eebbisu. Gaafuun kun baay'ee gaafii murteessaadha. Baay'ee namni gaafa biyya lafaa kanarra jiraatu ilaalchi nuti qabnu baay'ee murteessaadha. Namni nama ta'eetoo ilaalcha baay'ee qaba. Ilaalcha garaagaraa qaba. Ilaalcha ayyaan qabdu ani qabaachuu dhabuu hin danda'a. So wanta akkasii sanatu jira. Ani garuu akka kootti silas kan nama jiraachisu biyyi lafaa kun yoomiyyuu guuteen guutu. Wanti nuti beekuu qabnu wanti kiristaanni tokko beekuu qabu biyyi lafaa kun guuteen guutu yoomiyyuu gaafa ati waan tokko hedduu gama tokkoon cuftu kan biraatti si kenna. Kana waan ta'eef akka kan kootti akka yaada kootti kan nu jiraachisu jireenya kiristaanummaa keessattis immoo kan barbaachisu inni guddaan kan nu jiraachisu waaqayyo. Dandeettii keenya yookaan biizinasii nuti qabnu humna nuti qabnu qabeenya nuti qabnu jireenya keenya kan hin beekamu. Kana waan ta'eef jireenya kiristaanummaa keessatti kan barbaachisu ani waaqan qaba kan na jiraachisu waaqa yaada jedhu kana jiraachisu nurra eegu gaafa biyya lafaa irra deddeebinu. Kanaaf amma obboloota koo isa biyya alaa jiran illee biyya keenya keessa keenyatti kan haasaa jirru. Kanaaf obboloowwan keenya biyya alaa jiraniif akkuma atoo jette namoonni baay'een jiramti hin sodaatu achi ta'anii jireenyi biyya keenyaa qaala'eera. Kanaaf achis dhaqnee too akkam goona numa nutti ulfaata waan ta'eef asuma nu wayyaa wanta akkasii waan jedhamutu jira. Kana waan ta'eef ani akka kootti kan nama jiraachisu akkuma sila jedhe waaqayyo. Kana waan ta'eef waaqayyo irratti namni gate namni waaqayyotti hirkate wanti akkasii wanti rakkisuus hin jiru. Kana waan ta'eef wanti isin sodaachisu hin jiru. Kan akka biyya ofii immoo hin jiru. Biyya ofiittis jijjiiramuun hin danda'amu. Biyya ofii keessattis hojjetanii nama guddaa ta'uu hin danda'ama. Dhiifama naa godhi ta'u yeroo tokko tokko namni waan hojjete yookaan waan baay'ee dafqee miti kan jiraatu. Milkaa'ina kan jedhamu sana kan namaaf laatu waaqayyo.
namni hin hojjetu miti eenyuun isaanis nan hojjeta kanarraa kan hafe garuu milkaa'ina kan namaaf laatu waaqayyo nama miti jechuudha iddoon milkaa'ina jedhamu sun harka namaatiin jiran jira tarii hin hojjenna kan namaaf eebbisu hojii xiqqaa hojjenne sana kan nuuf eebbisu waaqayyo kana waan ta'eef milkaa'inni isa bira waan jiruuf isa wajjin guddachuun hin danda'amu isa wajjin darbuun hin danda'amu nama guddaa ta'uun hin danda'amu kanaaf wanti nama sodaachisuu jiru gara biyya keessaniitti deebitanii nama guddaa ta'uun hin danda'ama yaada hedduun qaban. Galatanii guddaa isaa ittiin jedhaa yaada baay'inaan ibsitee jirta. Asuma keessa osoo hin baay'ee warroonni biyya jiru akkuma nama kamuu nyaatanii dhuganii uffatimmoo erga yeroo qaala'insi dabaleerraa namni nyaata hir'isee jira uffata hir'isee jira mee kanarratti waan tolee waaqayyo si eebbisu namni inumayyuu ati wanti nuti yaadu qaban gaafa haalli jireenyaa dabalu maalli tokko wanti miti jiramti dhagaa miti ilmi namaa iddoo sana taa'ee kana cumaan gaafa boris dhuftu waggaarraas gaafa dhuftu iddoo sana kan taa'u dhagaan jijjiiramu iddoo sana qaba garuu ilmi namaa hin jijjiiramu kana waan ta'eef iyyuu jijjiiramuu ni danda'ama waa'ee jijjiiramuu kana waan ta'eef yaadni nama qabu isa kanaa jijjiiramuu ni danda'ama garuu qaala'insa jireenyaa kanarratti ani yeroo tokko natti yaadee gaafan jiru namni inuma jiraata qaala'insa jireenyaatti dabalaatuma jira namni jiraachaa jiru sababni isaatti inumayyuu gaafa yeroo darbe hiriyaa koo waliin taa'ee haasaa ture beektaa kanatti namni inumayyuu sila itti caalee namni jireenyi kunoo jireenyi itti caalaa jira dabalaa jira wanti hunduu dabalaa jira ani immoo gaafa ilaalu namoota kun warra qaldeeyyii kana tariiti namni kun uffatinna jiramee boru waan nyaatan dhabaniitoo namoonni akkasii kun sababii qaala'insa kanaati sababii arga qaldeeyyummaa kanaati namoonni akkasii kun tarii miidhaminu jedhee yeroo baay'ee na yaada garuu namoonni sun irraa badee deema jireenya gaarii jiraachaa jiru hanga ammaatti nama beela'ee tokko karaatti dhufee ta'uu jiramatti sababa beelatiin hanqii ija kootiin argeen beeku dhugaa dubbachuudhaaf inni akkuma jirutti ta'ee keessattuu bara kana yaadu eebba guddaatu jira baricha tokkos ta'ee jiru karaa namaatiin karaa wanta baay'eedhaan gara poolitikaa biyya keenya jiru wanta baay'eedhaan wantoonni baay'een uumamuu danda'u garuu inni akkuma jirutti ta'ee garuu eebbi waaqayyo ijoollee isaatti lubbuu keessa jira barichi eebba of keessaa hin qaba malee bara akka qaala'insa jireenya waan tokko laalleetti xiqqoo ulfaachuu danda'a garuu eebbi jira namni jiraachaa jira ammayyuu waaqayyo galatu kana kan godhu immoo waaqayyo kan nama jiraatu waaqayyo isman duratti jedhe sana wal qabatee jechuudha kana fakkaatee namni numa jiraatu wanti barbaadu sirriidha yaani keetirratti dubarratti kan asirratti yaada godhanii qaba namni kaleessa caalaan ta'u mana baay'ee ijaaraa jira namni baay'ee jijjiiramaa jira baay'ee tattaafachaa jira akkasumas immoo namni waa dhaballee hin jiru akkuma jireenyi dabalaa deemu namni illee humna ofii haaromsachaa madeera yeroo hundaa jiru kanaafuu kunoo warroota biyya keessa jiraatanii biyya alaa hin baane isin qabatee jirtee waan keessatti ijoolleen karoora malee kaawaa jiranii jira yoo biyya galle namni biyyaa manna asitti fudhachuun biyyatti namni fudhatee kaadhe kanan gizee laaluu namni nyaataa hin dhugaa kookkuree nyaata namni cabsaa'ee jirba gammaa ta'u kanaafan qabadhee isin dhufee jechuudha kanaan wal qabatee toomee ijoollee keessatti iddoo tokkotti shamarran biyya arabaa jiranidha baay'inaan jechuudha parasantii dhibba keessaa 80 ta'anii kan yaadamu hundi isaaniif mee gorsa isaan jabeessu akkaataa biyya keessatti waa'ee manaa ta'an baay'ee anuun dubbamutti yeroo darbe waa'ee manaa dubbattee komentii waa'ee manaa nagaafachaa jiranii isaan wal qabatee manni guddiidha akkana ogaa jedhanii abdii jiraamee ijoollee kana mee gorsa akkamii gorsita jechuudha keessatti karaa biyyaattis akka deebi'an yoo deebi'an namoonni baay'een maatii illee qabxii jalaa fixuu danda'an hiriyyaan maatii jalaa fixuu danda'an abbaan manaa jalaa fixuu danda'an mee kanaan wal qabsiisanii ati dhiiradha wantoota dhiira bira jiru hundaa hin beekata waan ta'eef illee shamarran keenya mee gorsa wayii dabarsiisu tolee waaqayyo si haa eebbisu baay'eedha
gaaffii baay'ee gaaffii bareedaadha. Amma ani achis dhageetu waan baay'ee illee arguudhaa baadhu wanta achitti dhaga'amu hiriyoonni baay'een kan keenya achi dhaqaniis kan deebi'an achis kan jiran jiru. Kanaaf garuu wanti baay'ee yeroo baay'ee argu wanti mogolee namaa gadi buusuuf jira. Hundaa mijateetiin achitti kan jireenya yookaan jedhamti jireenya fooyyee wayii jiraatan miti. Ni ormaa kan mormaati baay'ee. Ni ormaa kan mormaati akka barbaaddetti waan jiru dubbattee ta'u baafachuu yeroo itti ulfaatu jiraachuu danda'a. Namoonni baay'ee nama achitti miidhaan garaagaraa irra ga'ee yeroo bilbilanii maaloo akkatti waan akkasii waaqayyoon nu kadhadha jedhanii yeroo isaanii yaada akkasii ibsan jiru. Namoonni baay'een jechuudha. Oomishiin hin qabnus wanta akkasii jira. Deebi'ee immoo waanumti wanti nagee jira. Kana waan ta'eef biyyi ormaa kan mormaadha ammas wanti inni itti barbaadu. Kana waan ta'eef gara biyya keessaniitti deebitanii hojiin gaarii miti miti hojiin gaarii. Gaafa waaqayyo nama milkeesse garuu asitti jijjiiramuu hin danda'amu. Waan sila jedhe sana. Kana waan ta'eef hojiin akkuma jirutti ta'e hojjechuun gaarii miti jechuu barbaadeen. Iddoo jijjiirratanii hojjechuun akkuma jirutti ta'e biyya ofii keessa ofii ta'e baay'ee filatamaadha. Kan akka biyya ofii kan nuuf yaadu immoo isa nuti ofii keenya yaadnu caalaa kan nuuf yaadu waaqayyo. Maal jedha Phexros isa duraa boqonnaa 5:7 irratti inni waan isin yaaduu keessan hunduma isaa waaqayyo irratti gataatee dhiisaa. Kana waan ta'eef hanga nuti ofii yaadnu caalaa namni of jaallata miti kan nama ofii koon jaallata. Namaaf yaaduun akkuma jirutti ta'e nama jaallachuun akkuma jirutti ta'e ofii koo nan jaallata. Namni ofii isaatiif iddoo guddaa qaba ta'us immoo qabaata. Isa caalaa garuu waaqayyo nuuf yaada. Isa nuti ofii keenya yaadnu caalaa jechuudha. Kana waan ta'eef kan nuuf yaadu waaqayyoodha. Kan nu milkeessu waaqayyoodha. Koottadha Oromiyaan bal'oo hojjechuu hin danda'amu. Ani baay'een gaddaama yeroo tokko gaafa wanta tokko dhaga'u ijoolleen kun lammii keenya obboleewwan keenya asii deemanii gaafa isaan miidhaman asii deemanii gaafa rakkinni irra ga'u asii deemanii gaafa isaan bu'an arguun baay'ee ulfaataadha si dhaga'uunis suuraa namaatti hin tolu jechuudha. Kana waan ta'eef waan nu barbaade yoo ta'e tokkoomanii jaalalaan tokko ta'anii jiraannan uumaa wanti jijjiiramu biyya keessatti jijjiiramu murate. Kana waan ta'eef wanti baay'een haa ta'u bara kana amma dhaloonni ammaa kun baay'ee chaansii guddaa qabu. Hojjetamanii jijjiiramuu danda'a. Carraan baay'eetu jira. Kana waan ta'eef kara biyya keessanitti deebi'aadha. Miidhamaa jiru sana biyya ofiitti Oromiyaan bal'oodha. Koottaa gara biyyaatti deebi'aa jedhaa jijjiirama yaadee hin qabu. Egaa kana xumuratti deemaa turre fuulduratti illee qabatee kan isin dhufaa kana qofaa miti kan asirratti hin dhaabbatu wantoota adda addaa qoosadhaa wal qabatee akka biraankitii wal qabatee akkuma isin jedhee qabatee kan dhufa jechuudha. Inni namarraa fagaatu miti wajjin hojjennaa akkasuma immoo saayinaan isaa linkii isaa koomentii jalqabaa jalatti isaa reef barate chaayinaalii obboleewwan koo dinagdee obboleessa seenaa jaalladhaa chaayinaalii haarawaa banatee jira obboleessa cimaa obboleessa bakka guddaa ga'uu danda'u. Egaa kan bakka guddaa san kan jechisu immoo isinumaa jechuudha. Anaa isin lammii ofiitu lammiidha fi waan ta'eef iyyuu jajjabeessanii isin jedhaa linkii isaa koomentii duraa jalatti keessaa warri argitan warri sheerii godhaa fi warri kun immoo laayikii godhaa fi viidiyoo isaa seenatti ibsanii jedha. Notifiikeeshinii illee oonii godhaa dhaggeeffadhaa fi jajjabeessaa yaaduu qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa ammallee nu dhiyeessi yoo jettan gaaffii hin godhana gaafii sodaa jiraatan gaafachuu dandeessanii baanirratti qabadheetan isin dhufaa wal biraa hin fagaannu wantoota gaanii wantoota guddaa ganaa wajjin hojjenna har'aaf oduu isinitti hin meeressu asumarrattan gabaabsaa eebbifanii galatuunis jedha obboleessan baay'ee jaalatu baay'ee kabajuudha. Kanaafiyyuu yaada biraa guddaa qabaatee nagaatti waaqayyo si eebbisu. Kana booda baay'ee hojii guddaa wajjin hojjenna. Hojiin baay'eetu jira biyya lafaa kanarra wanti waaqayyoon gammachiisu immoo baay'eetu jira. Wanti mootummaa waaqayyootiif ta'u jireenyi biyya lafaa kanarratti jiraannu
Las jireenya itti yoo ittiin jiramu amma barachaa jirra malee kiristaanni abdii qaba. Kan fuula keenya dura jiru guddaadha. Gaafa biyya lafaa kanarraa ittiin deemnu abdii qabna nuti iddoo qabna. Kana waan ta'eef namni abdii qabu immoo abdii isaa sana fuulduratti ilaalaa jiraata waan ta'eef waan akkasitti waaqayyo bara keessa na eebbisu cimaa dhaabataadha. Guddaan bara keessa na eebbisu akkasuma obboleettii baay'ee waaqayyo bara ishee haa eebbisu mul'ata ishee duukaa dhaabbataadha. Nuti ishee ayyaantuu sallaa kan jedhu kana sabiskiraayib sheer godhaafidha. Nuti yoo waliin guddisee nuti yoo wal bira dhaabatin namni bakkeedha dhufee tolu bira dhaabata. Kanaaf ammas ergaa keenya dabarsuu barbaada. Yeroo baay'ee amma saba keenya kana biratti wanti mul'atu waan akkasii kan wal bira dhaabbachuu wantoota akkasii kana sabni keenya bal'aadha, sabni keenya guddaadha. Guddaa taanee utuu jirru garuu kara wal bira dhaabbachuu kana yaadni jiru gadi bu'aa. Kana waan ta'eef bira dhaabbataadha jechuun barbaada. Anis kana dura koomeedii garaagaraa wantoota barumsa hin taane jedhee yaadu iddoo tokko tokko namoonni beektan jirtu ta'a egeree miidiyaa irratti wantoota akkasii hojjechaa tureera. Isheenis akkasuma wantoota barumsa ta'an waan bal'aa argeera isheetirraa. Kana waan ta'eef isinis kana booda maatii ishee ta'an affeerraa kootti waaqayyo bara keessa na eebbisu faarfannaa dhiyeenya hojjedhe immoo mootee isa jedhu mootee kan jedhu ilillee miidiyaa irratti argattu dhiyeenya kan lallatifame jechuudha. Turtii ji'a asii waan akkasii. Kanaaf sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaadha. Dabalataan akkuma isheen jette anis dhiyeenya kana yuutuubii mataa kootii Tamasgeen Kabbadaa Ofishaal kan jedhu banadheera. Isa sana saaluma sanii wal bira dhaabbachuun amala keenya ta'uutiin barbaada. Waaqayyo bara keessan dhaabbachuun na eebbifama baay'ee sin jaalladha. Galatoomii guddaa isaan kan jedhaa akka gadi guddaa